Jalqabni Yesuus eessaa? Yohaannis boqonnaa 1:1 Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Qolaasiyaas 1:16 Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessoota irra taa'anii fi warri mootummaa qabanii, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaatamanii, isaan uumamanii. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture, karaa isaa hundinuu iddoo godhatee in jiraata. Yoom gara jireenyaatti dhufte jettanii yoo na gaafattan, galagaleen yoom akkan dhaladhe yaada. Bara ijoollummaa koo tokko kan ani yaadadhuun galagalee ilaala. Hangaa kanan dhaladhee akka lakkoofsa Habashaatti bara 1976 yommuu ta'u, yeroo sumaa kaaseetu jireenyi koo jalqabe. Namni hunduu dhalatee jireenyi isaa jalqabe. Guyyaa an dhaladheen dura an hin turre, eegan dhaladhee jiraachuu jalqabee malee. Yesuus ilmi Waaqayyoo garuu akkas miti. Yesuus dhalachuu isaan dura tureera. Akkuma armaan olitti dubbifannu, Yesuusiin waan hunduu uumameera. Utuu uumamni lafarraa hin uumamin Yesuus tureera. Darbees Yesuus jiraateera. In jiraatas. Inni sababii cubbuu keenyaaf harka namaatti ajjeefamullee Yesuus du'a mo'ee du'aa ka'eera. Har'a jireenya koo keessatti fayyisuu isaa fi gochaa isaa argaan oola. Maqaa fi humna isaa waan inni hojjetu dhugaa ba'aan oola. Inni raajii bara tokko keessa ka'ee deebi'ee du'ee achiin hafe miti. Inni jiraataadha. Ulfinaanis deebi'ee gara biyya lafaa hin dhufa. Inni eega uumaa waan hundaa ta'ee geggeessaa waan hundaa ta'uunis isaaf hin mala. Waaqni ati waaqessitu isa jiraataa har'as humnaaf aboo qabudha.